Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa qodaa har'a kan inni isinitti agarsiisu akkaataa itti fayyadama toon kiipperii keenyaadha. Toon kiipperiin egaa akkuma isin beektanii taappiswaap yogguu listii ta'u akkasumas immoo hamisteer koombaatiin gaafa listii ta'u peementii inni karaa inni ittiin nuuf kaffalu karaa toon kiipperii kanaanidha jechaadha. Kanaaf egaa toon kiipperii kanaa namoonni hedduun keessan buufattanii hamisteerii wajjinis hamisteer kombaat wajjin akkasumas immoo toon kiipperii wajjiniin wal qabsiistanii jirtu jedhee yaada. Kana malees immoo egaa toon kiipperii taappiswaapii fi hamisteer kombaat qofaaf nu fayyada osoo hin taane akkuma akkaawuntii keenyaadha. Karaa ittiin maallaqa keenya baafnee galchinee yookaan immoo bittaa gurguraa ittiin gaggeessuu dandeenyudha jechaadha. Kanaaf egaa faayidaa guddaa kan qabu waan ta'eef toon kiipper maaliif fayyada isa jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf egaa toon kiipper jalqaba eessaa buufachuu dandeenya? Kallattumaan gara pileey istoorii keenyaa seennaa jechaadha. Pileey istoor keessaa akkuma seenneeni bakka search jettu seennee toon kiipper jennee itti barreessinaa jechaadha. Sana booddee erga toon kiipper bakka isheen jirtu argannee booddee pileey istoorii keenya irraatii daawunlood godhannee appilikeeshinii sana instaayil gochuudhaan akkaawuntii isaa tartiiba inni nu gaafatuun ni bannaa jechaadha. Isa sana erga bannee booddee akkaataa itti fayyadama isaa diskiriipshinii irra ni jira waan ta'eef diskiriipshinii irraatii waan tokko tokko hubannee ilaaluu dandeenya jechaadha. Kanaaf egaa amma kallattumaan toon kiipperii keessa seennee akkaataa itti fayyadama isaa haa ilaallu. Tole egaa akkaawuntii keenya erga bannee booddee fuula kana nuuf fidaa jechaadha. Fuula kanarraa akkuma isin argitan kanatti maal nu agarsiisaa jira? Akkaawuntii keenya irraatii baalaansii nuti qabnu doolaaraan agarsiisaa jechaadha. Fakkeenyaaf akkaawuntii kanarra doolaara 0.4tu jira jechaadha. Isa kana keessa yoo seenne fakkeenyaaf akkaawuntii kana maqaa isaa yoonuu jedheen qabee jira akkuma isin agartanii. Yoonuu kan jedhu kanarraati baalaansii 0.4 doolaaratu irra jira jechaadha. Waaleettuu kiriiptoo kan jedhu kanarraa immoo akkuma isin agartanii doolaara 0tu jira jechaadha. Kanaaf egaa addi goonee waaleetii irratti daballee banuu dandeenya jechaadha. Isa sana booda seendi kan jettu kana ni argitu. Seendi kan jettu kana karaa ittiin toon koinii akkasuma USDT noot koinii tookenoota keenya hundumasaa karaa ittiin tiraanisfer gochuu dandeenyudha jechaadha. Akkasuma immoo resiif kan jedhu kana keessa seennee akkaawuntii keenya yookaan immoo adiresii keenya baasnee namaaf erguudhaaf yookaan immoo namarraa tookenii gaafa fudhachuu barbaannu adiresii keenya karaa kana seennee baafachuu dandeenya jechaadha. Iskaan kan jettu kana ni agartu. Iskaan kan jettu kanaan egaa adireesii namicha sana iskaan goonee ittiin seenuu dandeenya. Swaappii gaafa goonu karaa ittiin tookenoota keenya exchange goonee yookaan immoo swap goonee kan ittiin fayyadamuu dandeenyudha jechaadha. Buy and sell kan jennu kun immoo daldala crypto currency gaafa gaggeessinu as keessa seennee gabaawwan yookaan immoo maarkeetiiwwan garaagaraatu jira. Maarkeetiiwwan sanniin keessa seennedha karaa ittiin bittaa gurgurtaa gaggeessuu dandeenyudha. Stake kan jettu kana egaa akkuma isin agartanii isheen kun mallattoo giraafii kan qabdu guyyaa har'aa fakkeenyaa fi gabaan guyyaa har'aa akkamittiin oole isa jedhu tookenoota garaagaraa gabaa isaan ittiin oolan kan ittiin beekuu dandeenyudha jechaadha. Isaan kun tookenootadha jechaadha. Tookenootadha fakkeenyaa fi toon koiniin asirraatii 0.4 takkatu jirti jechaadha. Toon koiniin kallattii kanaan akkuma isin agartanii maal godhaa kana magariisaan kan inni barreessee jiru oolmaa guyyaa har'aati jechaadha. Guyyaa har'aa sa'aatii kanatti toon koiniin persentii 2.93 pilaas ta'ee jira yookaan immoo idaa jira jechaadha. USDT'n immoo persentii 0.00dhaaniti irra jira jechaadha. Akkasuma noot koin immoo guyyaa har'aa sa'aatii kanatti persentii 7.2 takkaanis idaa jira jechuudha. Oolmaa guyyaa har'aa kan nu agarsiisudha jechaadha. Kallattii kanarratti inni kallattii warra gamanaa kanarratti kan isin argaa jirtan kuni tookeniin nuti qabnu baalaansii isaa kan nuti agarsiisudha jechaadha. Fakkeenyaaf toon koiniin asitti 0.4dha. Noot koiniin immoo asitti 0.000 jedhee 7 series 01 jedhee jira. Inni kun egaa idaamni isaa eessatti walitti nuu qabame tooniin USDT'n toon koiniin nuti qabnu nootiin nuti qabnu eessattidha kan inni nuuf agarsiisu jechaadha. As gubbaatti tootaalii isaa kan nuuf agarsiisudha jechuudha. Isa kana malee egaa akkamittiin tookenii keenya akkamittiin erguu dandeenya isa jedhu keessa seennaa ilaallu. Tookenii keenya gaafa namaaf erguu barbaannu adireesii isaa bakka kanarratti ni galchinaa jechaadha.
adireesii isaa bakka kanarratti karaa teelegiraamaa haa ta'u miiseejiidhaanis haa ta'u karaa barbaade haa ta'u adireesiin ergame bakka kanarratti finnee peesti goonaa jechaadha. Peesti bakka jedhu kana tuquudhaan asirra ni galchinaa jechaadha. Yookaan immoo yoo namicha wajjin qaamaan bira jiraanne immoo yookaan suuraadha iskiriinshoot godhee kan inni nuuf ergu yoo ta'e immoo karaa kanaan immoo iskaan goone erguu dandeenya jechaadha. Koomentii yookaan immoo waan sana erginuuf asirratti koomentii ni goonaa jechaadha. Erga sana goone booddee kontiiniyuu bakka jedhu kana ni tuqnaa jechaadha. Kontiiniyuu bakka jedhu kana gaafa xunnu hangi waan nuti erguu barbaanne ni ergama jechaadha. Inni kan biraan resiif kan jedhu kanaadha jechaadha. Resiif kan jedhu keessa kallattumaan seenne haa ilaallu. Resiif gaafa jennu egaa karaa ittiin adireesii keenya argannudha jechaadha. Akkuma asirratti arguutti jirtan kanatti inni asirratti mul'atu kuni adireesii kana iskaan gochuudhaani namni tokko tookenii naaf erguu danda'a jechaadha. Akkasumas immoo isa kana koppii godhee namaaf gaafan ergu tookeniin kun kallattumaan nama erguuf bira ni ga'a. Innis immoo bakka amma isinitti agarsiisetti dhaqee peesti gochuudhaan tookenii amma naaf erguu barbaadu gosa naaf erguu barbaadu filachuudhaan anaaf ni ergaa jechaadha. Kanaaf egaa inni asirra jiru kun adireesii kiyyaadha jechaadha. Yoon bakka koppii jettu kana tuqe barreeffamni kunniin maal ta'u jechaadha, koppii ta'u jechaadha. Isa sana booddee karaa teelegiraamiidha haa ta'u yookaan immoo karaa chaatiitii garaagaraa peesti gochuudhaan nama erguu fi barbaadu yookaan immoo namni akka tookenii naaf ergu sanaaf eeyyameef adireesii kiyya kana nan ergaa. Innis immoo adireesii kanaan tookenii barbaachisaa ta'e naaf erguu danda'a jechaadha. Iskaan kan jennu kun egaa akkuma sana iskaan gochuudhaaf kan nu fayyadudha jechaadha bifuma sanaani. Iswaappii gaafa jennu iswaappii xunuufa afaa. Iswaappii maali inni faayidaan isaa? Iswaappii kan jedhu kun faayidaan isaa maali? Tookenii akkuma isin asirratti argitan tookenii gosa garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Gaafa noot koiniin ni jira. Akkasumas immoo haamister liisti ta'ee gaafa asirra galu akkasumas immoo taapiswaapiin liisti ta'ee gaafa asirra galu tookenoota kanneen itti dabalamanii liisti ta'u jechaadha. Kanaaf egaa tookenii fakkeenyaaf toon koinii gara USDTitti, USDT immoo gara tooniitti yookaan immoo noot koiniitti gara USDTitti, USDT immoo gara nootiitti karaan ittiin jijjiiruu danda'u karaa kamidha? Iswaappii kan jedhu kana keessa seeneeti jechaadha. So isa sana isinitti agarsiisan hordofaa. Akkuma isin argitan toonii jedhee barreessee fidee barreeffamaan fidee jira. Akkasumas immoo select kan jedhu resiif kan jedhu immoo select kan jedhu godhee fidee jira jechaadha. Kanaaf egaa tooniin asirra ni jira waan ta'eef asii immoo tookenoota as keessaa filachuudhaan tookeniin itti iswaap gochuu barbaadu nan filadha jechaadha. Sana booddee maaliin godha? Fakkeenyaaf isa kana yoon filadhe noot koinii yoon filadhe as keessaa illee resiif kan jedhu keessa USDT yoon filadhe bakka kanatti nootii 0.00 wayiin qaba waan ta'eef egaa isinittuma agarsiisuudhaaf godhuuti. Torba gara USDTtti yoon jijjiire meeqa ta'a jechaadha. Bifa ishee kanaan iswaappii goone liistii akkanaan of fidaa jechaadha. Noot koiniidhaan hanga bilookcheeyinii fiiziitu jira. Fakkeenyaaf piraayis impaaktii 0% jedha. Miinimam resiivdii yoo xiqqate kanatti fudhachuu dandeessu see kana jedhee fidee jira. Akkasumas immoo liquidity providii bilookcheeyin fii rootii USDT or not jedhee bifa kanaan nu fidaa jechaadha. So insufficient USDT balaansii jedhee fidee jira jechaadha. Maaliif balaansii isa kanarraa waan hin qabneef akkasitti fidaa jechaadha. Balaansii gaafa qabaattu immoo isa kana siin fidu jechaadha. Kallattumaan orderii kana kireet akkati gootu si ajajaa jechaadha. Bifa kanaan iswaappii goone fayyadamuu dandeenya jechaadha. Inni kan biraan kan nuuf hafu buy and sell kan jedhu kanaadha jechaadha. Buy and sell kan jedhu kanatti fayyadamuudhaan egaa akkuma dursa isinii kaase isa keessa seennee maarkeetiiwwan garaagaraa fayyadamnee bittaa gurgurtaa geggeessuu dandeenya jechaadha. Akkuma isin argaa jirtan isaan asirratti mul'atan kun hundumti isaaniiyyuu maalidha jechaadha? Maarkeetiiwwanidha jechaadha. Isaan kana maarkeetiiwwan kanneen keessaati kan dasnu jedhe filannee achi keessatti bittaa gurgurtaa geggeessuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf isaan kana keessa seennee bifa barbaachisummaa isaanii irratti hundoofne bittaa fi gurgurtaa geggeessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf egaa walumaa gala waaleet kan jettu kana keessa yoo dhufne ishee kana fuula kanatu nu dhufaa jechaadha. Istoorii kan jettu kana keessa yoo dhufne immoo tiraansaakshinii nuti kanaan dura geggeessinetu nu dhufaa jechaadha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle isaan kun isin asirratti argaa jirtan kun tiraansaakshinii ani kanaan dura geggeessaa turedha jechaadha. Biroos kan jedhu keessa yoo seenne illee akkasuma biroozii garaagaraatu nuuf dhufaa jechaadha. Kallattii kanaan egaa wantoota haarawaa ta'an asirraan hordofuu dandeenya. Odeeffannoowwan garaagaraa asirraan hordofuu dandeenya. Biroozii barbaachisaa ta'e asiin seerchii goone seenneedha hordofuu dandeenya jechaadha. Walumaa galagaa akkaataan itti fayyadama toonkiiperii keenya haayilaayitii irra keessa yoo jennu ishee kanaadha jechaadha. Seetingii isaa keessa seennee wantoota tokko tokko wanti sirreessinu agas mara hin jiraatu.
beekumsumaaf akka ta'uu fi ilaallu baakaappii gaafa jedhu baakaappii bakka jedhu kana dhufnee maal gochuu dandeenya akkaawuntiin keenya yoo nu jalaa bade fakkeenyaaf akkaawuntiin keenya nu jalaa baduu danda'a akkaawuntii kana haaraa kireet yoo goone baakaappii bakka jedhu kana keessa seennee gara duubaatti deebisuu dandeenya jechaadha yookaan immoo akkaawuntii keenya sana argachuu dandeenya jechaadha. Tookensii kan jedhu tookeniiwwan garaagaraa as keessa seennee tookenii liist goonee achirratti baasnee fayyadamuu qabnu as keessa seennee filachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf nootkoinii yoon keessaa hir'isuu barbaade akkachitti bakkeetti bahee kan hin mul'anne yoon gochuu barbaade bakka maayinesii qabdu kana tuquudhaan maayines gochuu hin danda'a jechaadha. Keessaa hir'isuu hin danda'a bakka kana tuqee jechaadha. Notificationii transakshinii gaafa geggeessinus haa ta'u annaawunsiin tokko gaafa jiraatu karaa kanaan notificationii nu seena kaarensiin biyya barbaanne karaa kana seennee argachuu dandeenya baatirii riichaarjiiwwan garaagaraa kallattii kana keessa seennee bitachuu dandeenya jechaadha. Sekuriitii keenya kallattii kanaan seennee jijjiiruu dandeenya hir'isuu dandeenya jechaadha. Yookaan immoo yoon qabute immoo as sekuriitii bakka jedhu kana keessa seennee sekuriitii keenya hojjechuu dandeenya yookaan immoo kulfiitti godhachuu dandeenya jechaadha. Zeem kan jedhu diippiluuyyaa na ishee kana keessa seennee daarkii laayitii siisteema isaa fooyyessuu dandeenya jechaadha. Laanguweejii isaa filachuu dandeenya, adireesii isaa abdeet gochuu dandeenya. Walumaa galatti isaan kun kallattiidhaanii kontaaktii yuuzii fayyadamneedha. Isaan kanneen immoo kontaaktii yuuzii kanneen fayyadamne wantoota jiran odeeffannoowwan jiran ilaaluu dandeenya jechaadha. Leegaalii isaa dubbisuu dandeenya. Asiin seennee leegaalii isaa dubbisuu dandeenya jechaadha. Akkaawuntii kana dileet gochuu dandeenya. Akkasumas immoo saayinaa awut goonee akkaawuntii kan biraadhaan seennee fayyadamuu dandeenya jechaadha. Walumaa galatti toonkiipperiin akkaataan itti fayyadama isaatii irra keessa yoo jenne hanga kanaadha jechaadha. Wantoota isin rakkisaniif immoo gaafachuu dandeessu. YouTube keenya kana subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Wantoota isin rakkisan nu gaafadhaa. Karaa Telegiraamii seenaa wantoota haarawaa guyyaa guyyaadhaan lakkifaman seenaatii ilaala. Descriptionii irra linkii isaa isiniif kan kaa'u waan ta'eef descriptionii keessa seentanii karaa Telegiraamaa nu hordofuu dandeessu jechaadha. Galatoomaa wanta isin rakkise koomentii irratti gaafachuu dandeessu jechaadha.